Tole galatooma kabajamoo pirezidaantii itti aanaa mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Badrii Tamaamumar, kabajamoo obbo Haayiluu Jallee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa, kabajamtuu itti aantuu kantiibaa Aadde Hinseenee Mahammad, kabajamoo walitti qabaa koree dhaabbii dhimma bulchiinsa seeraa obbo Alamaayyoo Mokonnin, kabajamoo itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii mana murtii waliigalaa obbo Olol Yaaddeessaa, kabajamoo obbo Mokonnin Raggaasaa daayirektoreetii kenna tajaajila abbaa seeraa mana murtii waliigalaa, kabajamoo itti gaafatamaa waajjira naamusaa fi inspeekshinii Boodachaasaa, kabajamoo walitti qabaa dhaddacha bahaa dhaabbii obbo Abdullaahii Shaafii, kabajamtuu Aadde Taaddalach koree bulchiinsa mana murtii waliigalaa, kabajamtoota keessummoota pirezidaantoota manneen murtii olaanaa godina ollaarraa argamtan, kabajamtoota miseensota koree bulchiinsaa mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa, kabajamtoota pirezidaantoota manneen murtii aanaalee kutaa magaalaa Adaamaa, kabajamtoota hojii geggeessitoota kutaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa jahan asirratti argamtan, kabajamtoota abbootii seeraa manneen murtii olaanaa fi kutaalee magaalaa irraa asitti argamtan, kabajamtoota abbootii seeraa manneen murtii aanaalee hundaa irraa asitti argamtanii, kabajamtoota abbootii gadaa, haadholii siinqee, abbootii amantaa, jaarsolee biyyaa, yaa'ii shanaffaa manneen murtii godina magaalaa Adaamaa irratti waamicha isinii taaftisfamee baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jechuun barbaada. Duraan dursee guyyaa yaa'ii abbootii seeraa marsaa shanaffaa manneen murtii magaalaa Adaamaa har'a geggeeffamu irratti baga nagaan dhuftan anaa dhufu irra deebiidhaan isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan akkuma beekamu akkaataa labsii gurmaa'insaa aangoo fi hojii manneen murtii naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan murteessuuf bahe labsii 216 muraa 11 keewwata 45 jalattiin yaa'iin abbootii seeraa waggaatti al tokko geggeeffamuu akka qabu labsichi tumee jira. Haaluma kanaan kaayyoo yaa'ii abbootii seeraa haala waliigalaa tajaajila abbaa seerummaa fi sochii manneen murtii godinichaa irratti marii taasisuudhaan yaadaa fi fooyya'insaa fi kallattii fuulduraa akeekuudhaan akka ta'e beekamaadha. Yaa'iin har'aa kunis marsaa shanaffaa geggeeffamu ajandaa sakanta'iinsa gabaabaa miidhaa ragaa sobaa kenna tajaajila abbaa seerummaa irratti qabu irratti yaa'ichi kan geggeeffamu ta'a.
mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa keessatti hojimaataa fi kenniinsa tajaajila si'ataa dhaqqabamaa fi bu'aa qabeessa bifa ammayyaa ta'een dhugoomsuuf sochiin jalqabamee jira. Hawwataa fi haala guddina yeroo waliin itti fufiinsaan deemuudhaaf ijaaruun barbaachisummaa isaa itti amanuudhaan labsiin magaalota mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiidhaan hundeessuuf bahe labsii 250/15tiin magaalota riijoo poolisiitti hundeeffaman keessaa Adaamaan ishee tokkodha. Haaluma kanaan labsiin kana keewwata 46 jalatti kutaalee magaalaa riijoo poolisii hundeeffaman jalatti manneen murtii aanaa hundeeffamuu akka qaban waan ibsuuf bu'uuruma kanaan manneen murtii aanaalee kutaa 6 dhiyeenya kana hundeessineerra. Dhumarratti warri keessaas alaas yaa'iin abbootii seeraa 5ffaa kun akkanatti akka miidhaguu fi galma ga'uu akka danda'u abbootii seeraa manneen murtii Adaamaa keessa cinaa dhaabbachuu keessanii fi guyyaa har'aa kun sagantaan kun akka milkaa'u warra nu taasiftaniif asumaan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa kabajamoo obbo Haayiluu Jallee as bahuudhaan baga itti isiniin ga'e akka nuun jedhanii fi keessummaa kabajaa mana murtii waliigalaa itti aanaa pirezidaantii akka nu affeeran gamanumatti akka naasimattan isiniin jedha. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kabajamtoota miseensota koree manaajimentii olaanaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa, kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota haadholii siinqee, kabajamtoota keessummoota, kabajamtoota pirezidaantoota mana murtii aanaalee bulchiinsa magaalaa Adaamaa, keessummoota garaagaraa asirratti hirmaattan baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isinii jechuun barbaada. Maammoon keessummaa ta'eeti baga nagaan dhufta waan hin jenne kanaaf sirriitti baga nagaan dhuftan isinii jechuun barbaada. Kaayyoon waltajjii kana akkuma obbo Maammoon kaasan baay'ee murteessaadha jechuudha. Wanti walitti dhufneef qaamoleen mootummaa hundi as keessa jiru jechuudha. Qaamoleen mootummaa maaliif uumamanii hin jedhu sirriitti hubachaa deemu, ilaalaa deemuun abbootii seeraa bulchiinsa magaalaa Adaamaa yommuu gaggeessinu maaliif ni hin jedhu sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Mootummaan keenya mootummaan naannoo Oromiyaa haqa baasuuf kenna tajaajila abbaa seerummaa ol guddisuuf keessattuu immoo tajaajila uummanni keenya mootummaa irraa argachuu qabu dabalaa akka deemu gochuuf mootummaan sadarkaan jiru cimaa akka deemuuf cimees waan uummanni sarraa eegamu akka bahu gochuuf yaalii guddaa taasisaa ture jira. Yaaliiwwan gurguddoon taasifaman keessaa qaawwa mootummaan qabu, qaawwa kenni tajaajila mootummaa qabu maal akka ta'e adda baasuuf isarratti bal'inaan hojjetamaa ture jira. Isa keessa ijoon waggoottan 20 darbe shaakalaa turree fi hanqina jennee qoranne humni nuti amanaa turre mootummaa qofa ta'uun amanamaa dhufeera. Sun akka nun baafne mootummaan naannoo Oromiyaa hubachuudhaan humna mootummaa kana guddisuuf humna uummata keenyaa guddisuuf falaa jedhu qorachuudhaan humnoota waloo jechuun moggaase innis caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiin beekamtii argatee akka hojiitti galu taasifamee jira. Isaan keessaa iyyuu tokko gaafii misoomaa waloo keenya guddifachuuf tajaajila lammummaa hojiitti akka hiikuu qabna. Humna waliif ta'uun bu'uura akka ta'e, beekumsa qabnu walitti fiduun murteessaa akka ta'e, qabeenya qabnu walitti fiduun murteessaa akka ta'e, beekumsa dargoo uummata keenya keessa jiru sassaabuun murteessaa akka ta'e labsee hojiitti hiikamaa ture. Inni lammaffaan mana murtii aadaati. Sirni haqaa keenya hanqina inni qaburraa akkuma beeknu seeronni keenya baay'een koppii ta'anii waan barreeffamaniif aadaa fi duudhaa uummata keenyarraa kan waraabamne waan turaniif safuu uummata keenya keessa jiru hundirraa kan hin hubanne waan turaniif isa hanga fooyyessaa deemnutti manni murtii aadaa wal cinaa akka deemuu danda'u gochuudhaan innis beekamtii akka argatuuf caffee mootummaa naannoo Oromiyaatiin labsame nus akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti manneen murtii aadaa hojiitti kun eegalamee jira. Inni biroo rakkooleen gama gamaan nu mudatan jiru. Rakkoon namtolchee, rakkooleen uumamaa balaa tasaan nu mudachuu danda'u. Rakkoolee kana damdamachuuf buusaa gonfaa labsuudhaan
hojiitti eegalamee jira. Inni afuraffaa fi murteessan uummanni keenya nagaa argachuu qaba. Nageenya isaa eeggachuu qaba. Gahee mootummaadhaaf kenname akka jiru ta'e humna uummata keenyaa daraan guddisuuf mana murtii gaachana sirnaa labsuudhaan innis beekamtii argate gaachana sirnaatiin uummanni ijaarame naannoo isaa akka eegu naannoo isaa akka tiksu godhameera. Humnoonni afran kun inni guddaan kaayyoon isaa guddaan waan uummanni keenya nurraa eegamu guddisuufi kaayyoo irraatii walitti dhufaa isinis kana yoo jedhu manneen murtii amma walitti yoo dhufnu fedhii uummata keenyaa guutuuf ta'uusaa yaada keessa galchuudhaan jechuudha. Mootummaan naannoo keenyaa kan hunda ifaajaa hin jiru maaliif gaafiin uummanni keenyaa yeroo yeroo nu gaafachaa jiru guutuun deebisuu irratti rakkachaa waan dhufneef kenni tajaajila keenya haqummaan isaa gaafii keessa waan galaa dhufeef kenni tajaajila waliigalaan kenninu saffinni isaa rakkoo keessa waan galaa dhufeef biyya kana keessatti somni dhugaa caalaa waan dhufeef kuni ka'umsi isaa aadaa fi safuun uummata keenya keessa jiru haphachaa iddoodhaa maqaa namni dhugaarraa gara waraqaa qofatti naannaa waan dhufeef kanaaf akkuma amma kaaftan kabajamoo pirezidantiin obbo Maammoon kaasan soba haa balleessinu kan jedhan baay'ee murteessaa jedhee nama ragaa sobaa maatii diigaa dhufeera. Ragaa sobaa nama wal ficcisiisaa dhufeera. Ragaa sobaa hiyyummaa nurratti dagaagsaa dhufeera. Ragaa sobaa haqni akka baddu waliin jireenyi uummata keenyaa akka iddoodhaa maqu gochaa dhufeera. Kanaaf ragaa sobaa ittisuuf humnoota waloo keenya san guddisuun murteessaadha. Maaliif ragaa sobaatiin walirratti ragee qabeenya wal saama. Karaa biraatiin immoo hojii tajaajila lammummaatiin namni tokko miliyoona 50 oliin mana barnootaa ijaaree kennuu eegalee jira Adaamaa keessatti. Kuni daayireektii walitti dhufa. Qarshii xiqqaa walirraa argachuuf ragaa sobaa kan walitti ba'u gama kanaan eega bilisaan kennuu jalqabe maaliif ragaa sobaatiin waan namaa barbaadaa kan jedhu akka wal utubaa deemu akka hubannuuf jechuudha nan kaasuu barbaada. Wanti hojjennu baay'ee wal keessa jiraachuu isaa hubachaa akka deemnu gochuuf jechuudha. Kanaaf yaa'iin kun baay'ee murteessaadha jechuudha ija kanaa yoo ilaalu. Daandii qaxxaamuraa irra akka jiru sirriitti akka hubannu waan nu gargaaru jechuudha yoo ilaalu. Inni biraa fedhii waloo garmalee guddatee fi fedhii dhuunfaa caafitu jira jechuudha. Fedhii waloo keenya baay'ee jira. Waloo keenya guddachuu barbaada. Fedhii waloo keenya nageenya barbaada. Fedhiin dhuunfaa immoo jira. Namuu dhuunfaa isaatiin jiruuf jireenya isaa sadarkaa olaanaatti fooyyeffachuu barbaada. Daldalee daldalaa cimaa ta'uu barbaada. Kan qotus akkasuma. Ogeeyyiinis akkasuma. So fedhii waloo guddachaa dhufee fi fedhii dhuunfaa garmalee zamana kana keessa garmalee wal harkisu jechuudha. Cituu malee homtuu naafna jechuudha. Fedhiin dhuunfaa namni zamana yookiin yeroo kiyya malee jedhurra geenyeerra jechuudha. As keessatti akti goona kiyya malee kan abbaa biraa kan jedhasan jechuudha. Kun garmalee guddateera. Fedhiin waloos garmalee guddateera. Namni hundi waan inni fedhu walitti hidhaamu gaafii nama hundaa akka ta'u garmalee guddateera. Kana qofa osoo hin taane namni wal dorgommii haqa qabeessan deemu akkuma jiru dorgommii seerummaatiin deemus baay'ee jira jechuudha. Qormaata keessan jedhee kan amanu. Kanaaf fedhiiwwan kana keessan yaa'iin kun abbootii seeraa keenya qormaanni isaan jiran as keessa jechuudha. Turtii waggootan 3 Adaamaa turreetti walitti dhiyeenya hojii qabnu waan baay'ee hubachaa dhufneerra hojii kana keessatti. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa akkaataa seerri keenya beekuuf seeronni qaamolee mootummaa beekanii fi akkaataan guddina isaa waliin gitu. Akkaataa saffina uummataa, fedhii guddina siyaasaa, fedhii hawaasummaa, fedhii diinagdee jiruuf akkaataa seerri keenya itti dubbii deebisaa ture waliin gitu. Reefu hubatamee jechuudha. Waajjira tokko keessatti yookiin dhaddacha kutaa 3 miti. Kutaa 3 keessatti uummata miliyoona kanaaf qarshii biliyoona adeema socho'uuf
Adaamaa giddugala ba'a Afrikaa taate keessatti sochoo tajaajila kennaa turan. Abbootii seeraa akkamitti akka hojjetan hin beeku galmee anu guyyaa qaba guyyaa uummataa kenna tajaajila iddoo tokko kantiboonni baay'een dhaddacha kantibaa kan jedhan hagam akka ulfaatu argaa dhufneerra jechuudha. Fedhiin ilma namaa wal caaluun barbaaduun ilma namaa kana keessatti tajaajila kennaa turanii jechuudha. Karaa biraatiin komiin qaama mootummaarraa isaan mudatu komiin uummatarraa isaan mudatu dandamachuudhaan hamma ta'e fooyya'aa akka dhufu waan taasisaniif abbootii seeraa qormaaticha san keessatti hojjechaa turaniif akka naa galateeffatan carraa kan isin gaafachuu barbaada. Egaa mootummaan ba'aa san hubachuudhaan saffinnii fi guddinni magaalaa Adaamaa sanarra jijjiiramuu qaba jechuudhaan magaala sadarkaa fooyyessee jira. Magaala sadarkaa fooyyessuu qofa osoo hin taane caaseffamu fooyyessee jira. Caaseffamoota kan tajaajila abbaa alangummaas manneen murtiis kutaa magaalaa aanaa jaatti qoodamee jira. Amma yoo cimnee hojjenne komii kanaan dura jiru iddoo itti sirreessinu, yoo cimnee hojjenne giddugala qo'annoo fi qorannoo akka ta'an, yoo cimnee hojjenne fedhii waloo duratti jenne sanii fedhii dhuunfaa duratti jenne san deebii itti kennuu akka dandeenyu carraa guddaan nu uumamee jira jechuudha. Yoo xiqqaate amaloonni abbaan murtii kutaa magaalaa abbaa gadaatti tajaajiluuf abbaan murtii bokkuu keessatti tajaajilu tootaal garagara jechuudha. Amalli isaas tooftan isaas ibir ragaa dhiyaatu dabalate garagara jechuudha. So akkamitti iddoo ramadamnetti akti goone tajaajila abbaa seerummaa haqummaa haqa dhugoomsinaa kana gochuu keenya mootummaa cimaa rakkoo uummataa dhaggeeffatee hiikuu danda'u. Qaamolee mootummaa waliin ta'uudhaan rakkoo uummataa hiikuu danda'an akkamitti taanaa kan jedhu yaa'iin kun murtee dabarsuudhaan dandeettii raawwachiisummaa keenya waloo keessatti akka cimu gochuuf abdii akka ta'u abdii guddaan qaba. Waan hundaafuu yaa'iin keessan yaa'ii milkii akka ta'u hawwa cimnee fuuldura akka waliin hojjettu carraa kana waadaa galuun barbaada. Kanuma waliin obbo Barriin dhufanii ergaa akka dabarsan kabajaan affeera. Kabajamoo obbo Haayiluu Jallee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa, kabajamtoota miseensota koree bulchiinsaa mana murtii waliigala Oromiyaa, kabajamoo obbo Maammoo Tusii pirezidaantii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa, kabajamoo addeen Seenee Mahammad itti aanaa kantiibaa magaalaa Adaamaa, kabajamtoota hooggantoota qaamolee haqaa magaalaa Adaamaa, kabajamtoota abbootii amantaa, abbootii gadaa fi haadholii siinqee, kabajamtoota pirezidaantota manneen murtii aanotaa magaalaa Adaamaa, kabajamtoota abbootii seeraa manneen murtii olaanaa fi mana murtii aanaa magaalaa Adaamaa, akkasumas kabajamtoota keessummoota hirmaattota waltajjii kanaa. Akkuma beekamu sirni haqaa walitti har'a nu qabe kun sirna kabaja yaa'ii abbootii seeraa manneen murtii godina addaa Adaamaa kan marsaa 5ffaaf kabajamu yoo ta'u, yaa'iin abbootii seeraa kun akkaataa labsii lakkoofsa 216 muraa 2011 keewwata 45tiin yoo xiqqaate waggaatti yeroo tokko sadarkaa mana murtii waliigala Oromiyaatii fi manneen murtii godinaalee irratti kan gaggeeffamudha. Barbaachisummaan yaa'ii kanaa manneen murtii kee hanga danda'ameen dhimmoota xixiqqaa keessaa bayamee ajandaawwan gurguddoo manneen murtii kee sadarkaa olaanootti ceesisuun galma akka waliigalaatti qabame amantaa hawaasaa horachuun wabii uummataa akka waliigalaatti wabii uummataa bal'aa taasisuu danda'anii fi kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa kee daran qulqulluu si'aawaa dhaqqabamaa gochuun hawaasa garaa gahuun ittiin danda'amu burqisiisuudhaan marii
bal'aa fi bilchina qabu irratti gaggeessuudhaan. Dhumarratti ciminaalee amma qabnu kana itti fufsiisuun hanqinaalee jiran irratti ciminaan kan hojjetamu yoo ta'e manneen murtii keenya iddoo isaaf malu irraan gahuu wabii uummata bal'aa akka taasifnu abdii qabu ibsaa. Yaa'iin guyyaa har'aa gaggeessinu kunis yaa'ii milkii jijjiirama manneen murtii keessatti uummanni dhandhamuu jalqabe kana itichuu sifeessu akka nuuf ta'u of kenninee haa hojjennu jechuun dhaamsa kiyya dabarsaa. Ulfaadhaa, galatooma.